Tolee nagaan Kiristoos Yesuus lafaaf bakka isin jirtan hundumaatti isiniif abaayyatu kabajamuuf jaallatamoo qulqulloota saba Waaqayyoo Gooftaatti kan jaallatamtan biyya keessaa akkasumas kan biyya alaa jirtan akkam jirtu nagaa keessanii isa eegaaf gaggeessaa jireenya keenyaatii karaa hundumaatti nu gargaaree guyyaaf yeroo kana isa nuuf kenne Kiristoosiif galanni guddaan bara baraan haa ta'u. Ammallee maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaan Waaqayyo Gooftaa lafa bakkaaf mana isin jirtan hundumaatti isiniif abaayyatu inni nagaa keenya ta'ee nagaas nuuf kenne guyyaaf yeroo kana akka argannuuf carraa jiraatu inni nuuf kenne Yesuus bara baraan eebbifamu. Isaan carraa jireenyaa arganne baay'een kan nu balleessuu barbaadan biyya lafaa kana keessaa utuu jiranii warra jireenya keenya balleessuu barbaadan akka hin jirre nurraa godhee warra jiraatanii isa galateeffataniif carraa isa nuuf kenne Waaqayyoon guddisnee galateeffanna. Ani obboleettiin keessanis nagaa kooti inni nagaa keenya ta'e immoo Kiristoos ilma Waaqayyooti. Maqaan Gooftaa keenya Yesuus haa eebbifamu. Akkasuma YouTube waldaa hiikamsaatiif haaraa kan taatan subscribe kan hin goone subscribe gochuudhaan like share gochuudhaan Riyyoota keessan biraan akka geessan isiniin jenna. Waaqayyoon dhuma keessan guddaa godhee isin haa eebbisu. Egaa karaaf kallattii kamiin Waaqayyo nutti hin dubbata. Karaan hundinuu Waaqayyoof karaadha. Galaanni isaaf karaa, qilleensi isaaf karaa, duumessi isaaf karaa, namni isaaf karaadha. Kanaaf Waaqayyo har'a jireenya keenyaatti hin dubbata. Sababii jireenya keenyatti dubbatuuf qaba Waaqayyo. Haala nuti keessatti kufnee ka'uu dadhabne keessaa nu kaasuudhaaf, yaaddoo keenya keessaa nu baasuudhaaf, humna keenya haaressuudhaaf Waaqayyo dubbii isaa nutti dubbata. Dubbiin Waaqayyo yommuu dubbatamu akkasumatti utuu hin taane humna hojjetu of keessaa qaba. Humni isaa immoo warra dadhabaniif humna ta'a. Warra humna hin qabneef jajjabina ta'a. Warra abdii hin qabneef abdii jireenyaa ta'a. Kanaaf sagalee Waaqayyoo isa jireenyaaf nagaa namaaf kennu kana dhageenyee humna horachuu, abdii godhachuu akka dandeenyuuf anaaf isiniin Kiristoos haa gargaaru. Sagalee Waaqayyoo gabaabinaan waliin ilaaluudhaan dura akka dubbii isaa Waaqayyo nutti dubbatee isa nutti dubbatutti immoo qabamnee jiraachuu akka dandeenyuuf Waaqayyoon galateeffanna. Gooftaan keenya Yesuus haa ulfaatu. Haaleluyyaa. Ati jabaa fi guddaa amanamaaf beekaa kan taate Kiristoos ilma Waaqayyoo jiraachistee eegdee gargaartee yeroo kanaan nu ga'uu keerraan kan ka'e nama jireenyatti jiraatu taaneerraa. Kanaaf guddaa guddisnee si galateeffannaa bara baraan maqaan kee haa eebbifamu. Dhangala'uu dhiigaa cabuu lafee du'anii baduu nu oolchitee murtuttee darbatamu jireenya keenyarraa yaa Waaqayyo Gooftaa du'a akka tasaa yaa Waaqayyo cabanii achumaan hafuu nu oolchitee jireenya inni nuuf laatte ati Waaqayyodha. Kanaaf si galateeffannaa, kanaaf si eebbisna, kanaaf si jajanna. Maqaa Yesuusiin galanniif ulfinni guddaan teessoo kee irratti siif haa ta'u. Ilaa yaa Waaqayyo Gooftaa ammas humna kan dhaban, abdii kan dhaban, jireenyi isaanii kan itti dukkanaa'e, karaa darbaa kan dhaban, balballi kan itti cufame maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin dhaloonni kun siin yaa Waaqayyo Gooftaa kallattii jireenyaa haa argatanii. Maqaa Yesuusiin dukkana isaanii irratti biiftuun ulfinaa haa bari'u. Cufaan isaanii dhaloota kanarraa haa banamu. Hidhaan dhaloota kanaa harka keetiin haa hiikamu. Sammuun nagaa hin qabne, jireenyi nagaa hin qabne, manni nagaa hin qabne, gaalli nagaa hin qabne maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluun sa'aatii kanaa kaasanii dhaloonni kun nagaa si biraa haa argatanii, jireenya si biraa haa argatanii. Yaa Waaqayyo ulfina si biraa haa argatanii. Ati Waaqayyodha Gooftaa nu gargaari. Ati Waaqayyodha harka keenya nu qabi. Maqaan kee gimbii jabaadha. Namni qajeelaan isatti baqatee hin oola. Yaa Waaqayyo maqaa keessa kattaa jabaa namaaf ta'u. Maqaa keessa masaraa dhugaa namaaf ta'u. Maqaa keessa hirkoo dhugaa namaaf ta'u. Sitti rikkannee, sitti amanannee, siif jiraannee, si wajjin jiraannee, sitti jiraannee akka yaa Waaqayyo Gooftaa jiraachuu dandeenyu
ayyaana kee nuuf baay'isi. Wanti tokkollee amaan dhufee biyyi lafaa yaa Waaqayyo gooftaa haalli bu'aa ba'ii jireenya biyya lafaa maqaa Yesuusiin sitti adda nu baasu akka hin dandeenyetti ayyaana unittiin sitti qabamnee jiraachuu dandeenyu Waaqarraa nuuf baay'isi. Kan hundumaa hin goota gooftaa si haa galatu. Dubbii sagalee kee nutti dubbattutti qabamnee jiraachuu akka dandeenyuuf nu gargaari. Yaa Waaqayyo sagalee kee kanaan dhaloonni baay'een haa fayyani. Hidhaan dhaloota baay'ees haa hiikamu. Maqaa gooftaa Yesuusii wanjoo garbummaa jala kan jiran, wanjoo cubbuu jala kan jiran, maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sadan waaqa tokkoon sa'aatii kana birmadduu haa ba'ani. Ati Waaqayyoodhaa si haa galatu. Maqaan kee waaqaaf lafarratti haa eebbifamu. Maqaa tokkicha ilma kee Yesuusiin ameen. Waaqayyo sinaa eebbisu. Sagalee Waaqayyoo keessaa macaafa Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 1 kaasee nan dubbisa. Maqaa Yesuusiin akkas jedha. Egaa amma firdiin warra Kiristoositti qabamanii jiraatanitti faradamu tokko illee hin jiru. Seerri hafuura inni karaa Kiristoos nama jiraachisu seera cubbuu isaa du'atti nama geessu jalaa si baaseera. Sababii nama fooniitiif seerri hojii isaa hojjechuu dadhabee Waaqayyo ilma ofii isaatii ergee cubbuu isaa nama foonii keessatti faradee ilmi isaa kun foon isa namni cubbamaan uffatu uffatee cubbuu balleessuuf dhufe. Wanti seerri nu irraa gaafatu nuyi warra akka fedha hafuuraatti malee fedha fooniitti hin jiraanne keessatti akka raawwatamuuf Waaqayyo kana godhe. Warri akka fedha fooniitti jiraatan yaada isaanii fedha foonii irra dhaabaniiru. Warri akka fedha hafuuraatti jiraatan garuu waa'ee waan hafuuraa hin yaadu. Yaada ofii fedha fooniitti hidhuun du'a hin fida. Yaada ofii fedha hafuuraatti hidhuun garuu jireenya nagaas ni fida. Akka fedha fooniitti yaaduun diina Waaqayyoo nama godha. Yaanni akkasii seera Waaqayyooti wajjin walii hin galu. Isaaf abboomamus hin danda'u. Warri akka fedha fooniitti jiraatan Waaqayyoon garaa ciibsuu hin danda'an. Warri akka fedha fooniitti jiraatan Waaqayyoon garaa ciibsuu hin danda'an. Hafuurri Waaqayyoo yoo dhuguma isin keessa jiraate isin akka fedha hafuuraatti malee akka fedha fooniitti hin jiraattan. Namni hafuura Kiristoos of keessaa hin qabne kan Kiristoos miti. Kiristoos isin keessa erga jiraate dhaqni keessan sababii cubbuutiif du'aa yoo ta'e iyyuu sababii qajeelummaa argattaniif hafuurichi jireenya isiniif in ta'a. Hafuurri Waaqayyoo inni Yesuus warra du'an keessaa kaasee isin keessa yoo jiraate inni Kiristoosiin warra du'an keessaa kaasee hafuura isa isin keessa jiraatuun dhaqna keessan isa du'aas immoo in jiraachisaa jedha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Lakkoobsa 1 hanga 11 dubbise. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Egaa jedha iddoo kanatti sagaleen Waaqayyoo. Egaa amma firdiin warra Kiristoositti qabamanii jiraatanitti faradamu tokko illee hin jiru. Warra akka fedha hafuuraatti jiraatan, warra Kiristoositti qabamanii, warra Kiristoositti amananii jiraatanitti firdiin itti faradamu tokko illee hin jiru. Isa sitti faradame sana Waaqayyo sirraa kaaseera. Uni Kiristoositti amanuu keenyarraan kan ka'e firdiin jallinaa, firdiin du'aa sun jireenya keenyarraa kaafameera. Erga Kiristoositti amannee, erga Kiristoosittis qabamnee jiraannee firdiin nutti faradamu tokko illee hin jiru.
karaa Kiristoos Yesuus firdiin anaaf sirraa erga ka'ee uni Kiristoositti qabamnee yoo jiraanne Kiristoositti erga qabamnee jiraanne immoo firdiin nutti faradamu tokkollee hin jiru. Waldaa keessa jiraachuuf Kiristoositti qabamanii jiraachuun tokko miti. Amanataadha jedhanii torbeetti waldaa kiristaanaa dhaquu fi Kiristoositti qabamanii jiraachuun garaagarummaa qaba. Warri Kiristoositti qabamanii jiraatan fedhii foon isaanii gananiiru. Warri Kiristoositti qabamanii jiraatan foon jalaa biyya lafaa jalaa cubbuu jalaa du'anii Kiristoos keessatti jiraataa ta'aniiru. Kiristoos Yesuus inni sababii cubbuu keenyaatiif foon isa namni dadhabaan kun uffatu uffatee gara biyya lafaa dhufe kun cubbuutti firdii du'aa jalaatti nu baasee wanjoo garbummaa nurraa kaasee birmaddummaatti nu jiraachise. Nuti karaa Kiristoos birmadduu warra ba'edha. Nuti karaa Kiristoos jireenya bara baraa warra argatedha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Nutu qajeelummaa qabaateef yookiis immoo nutu isa beekeef utuu hin taane Waaqayyo tokkicha ilma isaa unuuf gara biyya lafaatti erguudhaaf Kiristoos Yesuus kun immoo foon isa namni foonii isa namni dadhabaan cubbamaan kun uffatu uffatee gara biyya lafaa dhufuudhaan firdii du'aa firdii cubbuu seera cubbuu sana jalaa nu baase. Kanaaf nuti sababiin nuti birmaddummaa arganneef inni birmadduu nu baase Kiristoos ilmi Waaqayyoo cubbuutti nu qulleessuu isaarraan kan ka'e firdii isa nutti faradame isa karaa seeraa sana nurraa kaasuurraan kan ka'e warra birmaddummaatti jiraatan nu taasiseera. Warri birmaddummaatti jiraatan immoo warra fedhii foon isaanii gananii warra akka fedha hafuuraatti jiraachuu danda'anidha. Kanaafiyyuu Kiristoositti qabamanii jiraachuun kan danda'amu fedhii foonii fedhii biyya lafaa isa argamee mul'atee jireenya namaa balleessuu ajjeesuu fi gara du'aatti nama geessuu danda'u jalaa ba'anii Kiristoos Yesuus jala yoo uf galchanii akka Kiristoos Yesuus nurraa barbaadutti yoo jiraanne karaa Kiristoos Yesuus nuti jireenya bara baraa qabna. Warri akka fedha fooniitti jiraatan yaada isaanii maalirratti hidhatanii jiru? Fedhii foon isaanii irratti hidhatanii jiru. Warri akka hafuuraatti jiraatan garuu isaan yaada isaanii maalirratti hidhanii jiru? Waa'ee waan hafuuraa irratti hidhanii jiru. Waa'ee waan hafuuraa si yaadu. Yaada ofii fedha fooniitti hidhuun immoo maal fida? Bu'aansaa du'adha. Yaada ofii fedhii fooniitti hidhuun bu'aan inni fidu du'adha. Yaada ofii fedha fooniitti hidhuun du'a ni fida. Yaada ofii fedhii hafuuraatti hidhuun garuu maal fida? Jireenya ni fida. Bu'aan akka fedhii fooniitti jiraachuu du'adha. Bu'aan akka fedhii hafuuraatti jiraachuu garuu jireenya nagaas ni fida. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Har'a nuti Kiristoositti erga amanne qajeelummaatti jiraachuu yoo dadhabne yookiis immoo foon keenya fedhii keenya biyya lafaa ganuu dhiisne fedhii keenyaaf yoo jiraanne foon keenyaaf yoo jiraanne biyya lafaaf yoo jiraanne bu'aansaa maalidha? Du'adha. Du'a bara baraati. Akka fedha hafuuraatti yoo jiraanne garuu Kiristoos jala yoo uf galchine garuu harka Kiristoos jala uf galchine akka fedhii hafuuraatti yoo jiraanne yaada Kiristoos keessa yoo jiraanne isatti qabamnees yoo deddeebine bu'aan inni nuuf qabu jireenya nagaas boqonnaas nuuf in kenna. Maqaan Waaqayyoo gooftaa bara baraan eebbifamu.
Kanaaf nuti yeroo hundumaa waa'ee isa waan waaqarraa yaaduudha malee, waa'ee mootummaa Waaqayyoo yaaduudha malee, akka warra fedha hafuuraatti gaggeeffamanitti jiraachuu danda'uu qabna malee, akka warra fedha fooniitti jiraatanitti yaada keenya, fedhii keenya, yaada foonii jalaa baasnee Kiristoos jala uf galchinee yoo jiraanne jireenyiif nagaan inni unuuf abdachiifame inni sagalee Waaqayyoo jedhu kan keenyadha. Akka fedha fooniitti yaaduun diina Waaqayyoo nama godha. Akka fedha fooniitti yaaduun garaagarummaa Waaqayyoo wajjin nama uumsisa. Diina Waaqayyoo nama godha. Yaanni akkasii seera Waaqayyoo wajjin walii hin galu. Yaada Waaqayyoo wajjin wal morma. Yaada Waaqayyoo wajjin wal dhiiba. Yaada Waaqayyoo wajjin walii galuu hin danda'u. Maaltu akka fedha fooniitti jiraachuun? Akkamitti jiraachaa jirra nuti? Akkamitti deddeebi'aa jirra nuti? Maqaa kiristaanaa baannee amanataa taanee jirra moo Kiristoositti qabamnee harka Kiristoos jala uf galchinee jirra laata? Anaaf isiniin Kiristoos agargaaru. Kanaaf nuti jireenya keenya akka fedhii fooniitti tun taanee akka fedha hafuuraatti yoo jiraanne jireenyi keenya nagaa, boqonnaaf gammachuu qaba. Akka fedha fooniitti yoo jiraanne garuu har'a gaarii nutti fakkaachuu danda'a. Har'a waan bareedu fakkaachuu, waan bu'aa qabu fakkaachuu danda'a. Dhumni isaa garuu du'adha bu'aansaa. Waaqayyo gooftaan nu haa oolchu. Gooftaan hunduma keenya haa gargaaru. Warri akka fedha fooniitti jiraatan Waaqayyoon garaa ciibsuu hin danda'an. Warri akka yaada isaaniitti jiraatan, warri akka biyya lafaatti jiraatan, warri akka fedhii foon isaaniitti jiraatan tasuma Waaqayyoon garaa ciibsuu, Waaqayyoon gammachiisuu hin danda'an. Hafuurri Waaqayyoo dhuguma yoo isin keessa jiraate, isin akka fedha hafuuraatti malee akka fedha fooniitti hin jiraattani. Yoo hafuurri Waaqayyoo isin keessa jiraate, hafuurri Waaqayyoo gaafa nama keessa jiraate, namni hafuurri Waaqayyoo keessa isaa jiru biyya lafaa wajjin waliin galu, jallinaa wajjin waliin galu, cubbuu wajjin waliin galu, hammeenyaa wajjin walii hin galu, fedha foonii wajjin walii hin galu. Hafuurri Waaqayyoo gooftaa jireenya keessan keessa haa jiraatu. Namni hafuura Kiristoos of keessaa hin qabne garuu kan Kiristoos miti. Namni hafuura Kiristoos of keessaa hin qabne kan Kiristoos miti. Mucaa Kiristoos miti. Inni nama birmadduu ba'e miti. Nama garbummaa jala jirudha. Nuti Kiristoositti qabamnee jiraachuurraan, Kiristoositti amanuurraan, harka Kiristoos jala uf galchuurraan warra birmadduu ba'edha. Namni Kiristoos Yesuusin of keessaa hin qabne, hafuura Kiristoos kana of keessaa hin qabne immoo inni kan Kiristoos miti. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kiristoos erga isin keessa jiraate, dhaqni keessan sababii cubbuutiif du'aa yoo ta'e iyyuu sababii qajeelummaa argattaniif hafuurichi jireenya isiniif hin ta'a. Biyya lafaa kanarraa wanti fedhiin namaatiif ta'u yookiin wanti foon namaa gammachiisu baay'een jiraachuu mala. Kiristoosiif jedhanii wanta fedhii namaa gammachiisu foon namaaf ta'uu danda'u, wanta bu'aa biyya lafaa kanaa Kiristoosiif jedhanii yoo tuffatan, Kiristoos keessatti jireenya argachuun hin danda'ama. Hamma isa fedhii foonii yookiin bu'aa biyya lafaa kana tuffachuu hin dandeenyetti garuu mucaa Kiristoos ta'uun hin danda'amu. Kanaaf iyyuu isa kan biyya lafaa jalaa du'anii, fedhii foonii jalaa du'anii, biyya lafaa jalaa du'anii,
harka Kiristoos keessa yoo uf galchanii hafuurri Kiristoos nama keessa jiraachuu danda'a. Namni hafuurri Kiristoos keessa jiru immoo mucaa Kiristoos ta'ee jiraata. Namni mucaa Kiristoos ta'ee jiraatu immoo biyya lafaa wajjin, cubbuu wajjin, jallinaa wajjin walii galuu hin danda'u. Kiristoos erga isa keessa jiraate immoo dhaqni isaa inni bakkeerraan argamu yookiin foonsaa kuni sababii cubbuutiif du'aa yoo ta'e illee sababii qajeelummaa argateef garuu hafuurichi jireenya isaaf hin ta'a. Inni jireenya siif kennu hafuurri Kiristoos siif haa dhufu. Inni nagaaf gammachuutti si jiraachisuu danda'u hafuurri Kiristoos siif haa dhufu. Inni adeemsisee galmaan si ga'uu danda'u hafuurri Kiristoos jireenya keessaniif haa dhufu. Haaleluyyaa! Galanni Waaqayyoo isa jiraataaf haa ta'u. Fedhii fooniitti qabamanii jiraachuun diina Waaqayyoo nama godha. Hafuura Kiristoos keessa jiraachuun, hafuurri Kiristoos nama keessa jiraachuunsaa harka Kiristoos jala uf galchanii jiraachuun garuu mucaa Waaqayyoo nama taasisa. Qajeelummaatti nama jiraachisa. Jireenya bara baraa, jireenya nagaas namaaf kenna. Maqaan Waaqayyoo Gooftaa bara baraa na eebbifamu. Kanaaf nuti har'a jireenya keenya harka Kiristoos jala uf galchinee jireenya bara baraa argachuu akka dandeenyu Kiristoos anaaf isiniin gargaaru. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Akka warra birmadduu ba'anitti, akka warra jireenya birmaddummaatti jiraatanitti kan nuti jiraachuu dandeenyu, birmaddummaas argachuu kan dandeenyu hafuurri Kiristoos yoo nu keessa jiraate harka Kiristoos jalas uf galchinee jiraachuu gaafa dandeenye nuti hafuura mucummaatti jiraachuu dandeenya. Garbummaa cubbuu jalaa, garbummaa biyya lafaa jalaa baaneetu birmaddummaatti jiraachuu dandeenya. Maqaan Waaqayyoo Gooftaa bara baraa na eebbifamu. Ijji hojii hafuuraa inni birmaddummaatti nama jiraachisu, ijji hojii foonii immoo inni du'a bara baraatti nama geessu maalidha? Ijji hojii hafuuraa, ijji hojii fooniis isa jedhu Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 16 kaasnee marsaa isattaanutti waliin ilaaluu dandeenya. Waaqayyoon dhuma keessa na gargaaru, sagalee isaatiif Waaqayyoon galateeffanna. Isa nutti dubbatteef, isa nu barsiistee, isa gara keenya dhuftee hundumaaf galanni guddaan siif haa ta'u. Sagalee keessa jireenya namaaf kennu, isa birmaddummaatti nama jiraachisuu danda'u, dubbii kee Waaqarraa ergitee anaaf dhaloota kanatti waan dubbatteef maqaan kee Waaqaaf lafarratti haa eebbifamu. Sitti qabamnee harka kee jala uf galchinee hafuurri keessa nu keessa jiraatee birmaddummaa argachuu akka dandeenyu, birmaddummaatti jiraachuu akka dandeenyuuf maqaa Yesuus Kiristoosiin ati nu gargaari. Haaleluyyaa! Gooftaa Yesuus haa galatu. Haaleluyyaa! Gooftaa Yesuus haa galatu. Wanjoo morma dhalootaarraa caccabu argaan jira. Isa wanjoo sitti ta'e, isa ba'aa sitti ta'e harki Waaqayyoo sa'aatii kana jireenya keerraa kaaseera. Rakkina ati ittiin qabamte, dhukkuba ati ittiin qabamte, sodaa ati ittiin qabamte, yaaddoo ati ittiin qabamte harki Waaqayyoo sa'aatii kanaa kaasee jireenya keerraa kaaseera. Peelatiyaas makraadanatii kayas wahakriga hayas faayida gala jalabasiyaadya. Harki Waaqayyoo sa'aatii kana kaasee wanjoo jireenya kee qabe geengoo rakkinaa sitti marame jireenya keerraa cabseera. Inni birmadduu si baasu hafuurri Kiristoos jireenya keessana argatu. Gooftaa si haa galatu. Eebbifame kabajame. Sagalee kee nutti dubbatti qabamne jiraachuu akka